Kiristoos Iyyasuus yookaan Masiihii isaan hin duune hin fannifamnes qaxxitaa gara samiitti ol ba'ee jedhu. Hayyee akkuma dhageessan akka muslimtoonni amananitti yookaan akka muslimtoonni jaanitti ni Iisaan nabiyalaa Iisaan jechuudha hin fannifamne hin ajjeefamne qaxxituma gara samii ol bahanii jaanii jee dhugaadha nuti ni jenna maaliif jettanii jettee yoo na gaafatte waan quraanni joofi waan rabbiin quraana isaa keessatti nuuf ibsee jiruuf waan rabbiin quraana keessatti nuuf dubbatee jiruuf nutis nabii Iisaan hin fannifamne hin ajjeefamne nagayaani gara samii ol bahee ammaan tan samii keessa jira jennee amanna jechuudha. Garuu soba kana kitaabuma keessa akkaniif nabiyyi Iisaan hin fannifamin akka hin ajjeefamin parsantii dhibbata akka akkaniif inni gara samiidhaa ol bahee jiru kitaabuma keessa hin siifida waan ati jettuun silaalaa jechuudha viidiyoo kee dhufu siraati viidiyoo waraabuu hin dhiistu soba kee hin dhiistu anis soba kee hangaan dandee hanga rabbiin dandeeysan soba kee kana ummataaf ibsuu hin dhiisuu jechuudha obboleen kiyya isinilleen hanga dandeeysaniin sheer godhuudhaan ummata biraa soba isaa kana ummata biraatiif dirree baasuu hin dadhabinadha jechuudha. Mee gara qabxiin qabadhee isin dhufetti haa dabarru Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti akkana jedha. Isaan irraa xinnoo gara fuulduraatti siqee adda isaatiin gombifame eenyu Yesuus jechuudha kan irraa dubbachuu jiru kuni akkasitti hubadhaa jechuudha. Isaan irraa achi siqee jechuudha adda isaatiin gombifame yaa abbaa koo yoo danda'ame xoofoon kun ana irra haa darbu ta'us garuu akka fedhee kootii osoo hin taane akka fedhee keetii haa ta'uu jee kadhate. Yesuus adda isaatiin gombifamee jechuudha rabbii isaatittiif dhiheessee rabbii isaa kadhatee jechuudha. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 20 takka irraa ilamaan 22tti ani niin deema isin na barbaaduuf jirtuu jee ta'us garuu cubbuu keessaniin duutuu bakka ani dhufu jirullee dhufuu hin dandeessu yookaan harkachuu hin dandeessanii jee isaanitti dubbate yookaan isaaniin jee ja. Yesuus maal jedhasirratti ani niin deema isin na barbaaduuf jirtuu jee na barbaaduu jee. Ani niin deema jee malee niin ajjeefama hin jenne niin fannifamas hin jenne jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 20 takka irra deemtee dubbachuu dandeessa jechuudha. Ani niin deema jee malee niin fannifama hin jenne jechuudha. Akkasuma ibroota qabxii kana sirnaan dhaggeeffadhaa qalbii teessan guutuudhaan dhaggeeffadhaa obboleen kiyya ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti maal jaa jechuudha. Yesuus biyya lafaa kana irratti biyya lafaa tanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waywaataa gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeessee sababa inni ulfina waaqayyoof gad of deebisee isatti of kenneefis kadhanni isaa qeebalamee maal jeesirratti sababa Yesuus waaqayyoof gad qabee waaqa kadhatee ija imimmaaniitiin adda isaatiin gombifamee akkasitti rabbii isaa kadhateef maal ta'e kadhanni isaa irraa qeebalame. Kadhanni isaa irraa qeebalame jechuun maal jechuudha du'a oole jechuudha. Wanni Yesuus kadhate san maali? Wanni nuti beekuu qabnu wanni Yesuus kadhate yaa rabbi du'a na oolchi jee inni rabbii isaa kadhachuu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf waan Yesuus yaa rabbi du'a na oolchi jee rabbii isaa kadhateef jecha kadhanni isaa irraa qeebalame isaaf dhagahame jechuun du'a oole jechuudha jechuudha karaa gabaabaadhaan. Akkasuma quraana keessatti quraana suuraa 4ffaadhaa suuratu nisaa ayata 158 irratti isin ayata 157 irraa kaafattanii hanga 159 dubbifachuu dandeessanii 158 irratti akkana jaa rabbiin ammas waan isaan nuti masiihii isaa ilma Maryam Masiihii Isaa ilma Maryam ergamaa Rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaaree isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannisnes jaa Rabbiin. Nuti sababni nabii isaan hin ajjeefamne ol fuudhamne jennuuf sababa kanaaf hono Rabbiitu quraana isaa keessatti nuuf dubbate jechuudha. Akkaniif nabiyyallah isaan hin ajjeefamin akkaniif inni gara samiidhaa ol fuudhame Rabbii guddatee ol taheetu nuuf dubbate jechuudha quraanuma isaa keessatti jechuudha. Kanaaf nuti waan quraanni jawutti amanna malee akkanumaan ifumarraa kaanee waanuma agarre yaaduma sammuu keenyaatti hin deemnu yookaan yaada waanuma nuti fakkaate waanuma sheekootiin nu jettetti hin amanu jennuti quraanatti amanna akka keessanitti paastoroota jala kaayatanitti nuti wanta jala yaanu jechuudha sheekootii jala kitaabatti amanna jechuudha. Sobatti jala yaanu jechuudha nuti sheekootii dhugaadhaa jala ni yaana garuu soba jala hin yaanu yaani soba namni uumee kaayu jala mee ammas yaani du'a yookaanu duu Yesuus irratti waldhabbii jirtu jechuudha. Yani yeroo Yesuus duu san jechuudha akkaataa inni duu irratti waldhabbii achirratti jirtu mee waliin haa ilaallu jechuudha. Waldhabbii isaa kana maaliif nu himtaa yoo kan jettan taatanii waldhabbiin Yesuus irratti argamte du'a Yesuus irratti argamte duu dhabuu isaa argamsiisa jechuudha. Yoo inni dhugaadhaan du'e taate du'a isaa irratti waldhabbiin abadan hin argamtu jechuudha. Kanaafin kana isin qabadee isin dhufe kanallee akka qalbii takkaan dhaggeeffatan jechuudha. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 20 takka irraa ilamaan lakkoofsa 24 irraa guutuu qabdanii dubbifattan isin achirratti wanni achirratti ibsamu yookaan achirratti dubbatu jechuudha. Yihuudaa namni jedhamu
Yesuus kana du'aaf dabarsee akka inni isa kanne dubbataa jechuudha. Yihuudaan kun ammoo du'a gosa lama akka dubbate amma fakkeenyaaf kan fi waangeela Maatiyos irra kalaalle kun Yihuudaan akka Yesuus kana du'aaf dabarsee kanne dubbataa jechuudha. Yihuudaan Yesuus du'aaf dabarsee kanne kun du'a gosa lama yookaan du'a garagaraa akka inni fidue du'a garagaraa lama akka du'e dubbate jechuudha. Ammas waangeelummaan kitaabnummaan isaanii Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 3 irraa 5 yookaan dubbisan taatan asirratti Yihuudaan jechuudha yani iffannisee akka inni fidue lubbuu isaa fannisee jechuudha wayitti farraasee akka inni fidue dubbate jechuudha. Akkasuma hojii ergamtoota boqonnaa takka lakkoofsa 15 irraa lammaan lakkoofsa 18 irraa namichi hunja mindaa jal'ina hojjeteef isaaf kaffalameen lafa bitee jira. Yihuudaan kun jechuudha mindaa inni jal'ina inni hojjetaniif isaaf kaffalameeni lafa bitee jira. Akkasuma mataadhaan kufee qaamni isaa ni tarsa'ee mar'umaan isaatis hundi isa keessaa jigee mataadhaan kufeeti jaqareef maal jenne Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 3 irraa 5 irratti inni iffannisee du'ee jira. Ammoo hojii ergamtoota boqonnaa takka lakkoofsa 15 irraa 18 irratti mataadhaan kufee mar'umaan isaa hundi keessaa yaa'ee adda tarsa'ee du'ee jira. Kana jechuun waldhabbii guddaadha. Namnummaan inni kun Yesuus sababa Yesuus du'aaf isa kanneef jecha walla yani isaatu akkana jaanii dhiyeessanii kun dogongora guddaadha jechuudha. Akkasuma ammas dogongora biraa kan inni isiniif hin himin jira qabxuma kana keessatti Maatiyos isa jalqabaa kalalla kanarratti Yihuudaan kun akkanii fi qabbirri 30 yookaan saantima 30 wayii masgiida yookaan mataskaan isaanii keessatti facaasee mataskaana keessa namni biraa fuudhee lafa akka awwaala du'aatiif ta'u jecha namni biraa lafa akka bitee dubbataa jechuudha namni biraa ammoo hojii ergamtoota kalalla kana irratti jechuudha hojii ergamtoota boqonnaa takka lakkoofsa 15 ilmaan 18 irratti kalalla kana namichi kun mindaa jal'ina hojjeteef isaaf kaffalameen lafa bitee jira. Yihudummaan kun akka lafa bitee dubbatee jechuudha kun garuu Maatiyos irratti Yihuudaa osoo hin ta'in namni biroo akka lafa bitee dubbataa jechuudha. Kunilleen waan nu galchuu miti nuti fedhu abbaan fedhaa bitu garuu kan beekuu qabnu inni kun du'a gosa lamaa duudha yeroo takka iffannisee du'ee jira yeroo takka immoo mataadhaan kufee adda tatarsee mar'imaan isaa hundi lafa yaa'ee akkasitti du'ee jira jechuudha. Kunilleen dogongora guddaa irratti mul'ate jechuudha. Akkasuma waangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 47 irraa lammaan 50tti inni dabarsee Yesuusin kennuuf ture sun Yihuudaan jechuudha. Milikkitiidhaaf inni ani dhungadhu isaa qabaa jeen. Yihuudootaan jechuun uummata Yesuus qabuudha deemu maal jeen milikkitaaf akka milikkiti namni an dhungadhu isaatu Yesuus isa qabaadhaa jeeti uummata Yihuudaa san ajaje jechuudha. Akkana jeen jechuudha. Jaraan jee ture attam barsiisaa hojii deemee Yesuus hin dhungate jechuudha. Yommus jarri itti hiixatanii jechuudha. Yesuus hiixatanii Yesuus qaban jechuudha. Yihuudaan deemee Yesuus akka mi'a barsiisaa hojii isa dhungannaani Yihuudoonni Yesuus qaban jechuudha. Duraan milikkitaaf akka namni hin dhungadu Yesuus ijee himee fi mire akkas jechuudha. Akkasuma waangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 47 irraa lammaan 48tti barattoota 12 keessaa tokko Yihuudaa kan jedhamu isaan fidee Yesuusin dhungachuudhaaf gara isaatti dhihaate. Yesuus garuu Yihuudaa dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa jeen. Asirratti kan dubbatamu kan asirraa argamu maal beektaa? Kan jalqabaa Maatiyos irratti kan dubbatamu Yihuudaan Yesuus dhungateeti uummanni Yesuus qaban jechuudha. Garuu Luqaas irratti maal jaa Luqaasi? Osoon fi Yihuudaan isa hin dhungatiin Yesuus dubbate dursee dubbate jechuudha. Kunillee waldhabbii takka jechuudha. Akkasuma waangeela Yohaannis boqonnaa 8 dhiifama. Waangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irraa ilmaan 9tti Yesuus waan isatti dhufuuf jiru hundumaa beekee ka'ee itti adeemee jira. Mi'a ajaa'iba laalame kunfaan qabxii ajaa'ibaati. Eenyu barbaaddu jee gaafate Yesuus jechuudha uummata Yihuudaa kana isaaniin jedhee isaan immoo deebisanii Yesuus namicha biyya Naazreet jedhan deebisanii Yesuus namicha Naazreet barbaannaa jedhanii deebisanii jechuudha. Kana irratti Yesuus innoo ana jedheen Yihuudaan inni dabarsee isa kenne isaanuma wajjin ni dhaabbata ture. Yeroo inni innoo ana isaaniin jedhetti gara booddee isaaniitti deebi'anii ni kokkufan Yihuudaan ni kokkufanii jechuudha. Sujuuda yookaanu Luqaasii fi kan Maatiyos irraa illee kan adda tahe Yohaannisii kana jechuudha. Maaliif jennaan Yesuus osoonii fi Yihuudaan dabarsee isa hin kennin osoonii fi Yihuudaan isa hin dhungatin ifumaaf beekee wanta hunda beekee deemee itti dhaqe uummata kanatti maal jaa Yesuus waan isatti dhufuuf jiru hundumaa beekee ka'ee itti adeemee jira.
ifiif deemee jechuudha itti uummata waan isatti dhufuu deemu beekee jechuudha ergama rabbii waan isa dhufu ni beeksisa jechuudha. Kanaaf kunilleen dogongoroota ajaa'ibaa kanii fi du'a Yesuus yookaan qabamu Yesuus irratti argamu kunilleen akka Yesuus hin qabamin agarsiisa jechuudha. Qabni kun Yesuus hin qabamne hin ajjeefamne jechuudha. Karaa samiidhaa bahee jechuudha. Malaayikaan namni biraa bakka isaa ajjeefame jechuudha. Akkasuma ammas du'aa ka'uu Yesuus jechuun eeganii fi isaan du'ee jaanii amanan. Du'aa ka'uu Yesuus ammoo isaan du'ee jaanii du'aa ka'uu isaa kanarratti illee dogongora ajaa'ibuutu jira. Akka inni du'aa ka'een illee jalaan kuffisa jechuudha dogongoraanan. Yesuus du'aa ka'eetii karaa samii bahee jinnii minaamin jaanii haasawwan hunda jalaan kuffisaa jechuudha qabxii ragaadhaan jechuudha. Mee wangeela Maatiyus bana daa'imee isinumaan dubbisaa jechuudha. Wangeela Maatiyus boqonnaa 28 lakkoofsa 3:7 irratti kunoo ergamaan gooftichaa waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa garagalchee waan irra taa'eef itti guuttadha isin kana isinumaan dubbifadha isin jeetiin jira. Wanni asirratti isin ibsu barbaade yani ergamichi waaqayyo tokko ta'uudhaan isin ibsu barbaade jechuudha. Ammas wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 5:6 awwaalicha akkuma ol lixaniin jechuudha warri Yesuus barbaadu dhufa walleenu dargaggeessa tokko uffata adii dheeraa uffatee cinaa gara mirgaatiin taa'ee argan. Yani ergamaa tokko argan jechuudha. Maatiyos irrattis Luqaas irrattis ergamaan tokko. Garuu Luqaas keessa hotame Maarqosii fi Maatiyos tokko ergamaa tokko jechuudha. Ammoo Luqaas keessa hota. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 3:5 awwaalicha keessa yommuu lixan garuu gooftaa Yesuus hin arganne. Yesuus hin agarre jechuudha. Tasa namootiin lama waaqa wayyaa calalaqaa isaa uffatanii isaan cinaa dhaabbatan. Ajaa'ibummaa oolan. Kan harreefu maal jee Maarqosis ergamaa lama jee Luqaasis ergamaa tokko jee Maarqos. Luqaasilleen ergamaa tokko jee. Deebi'ee jechuudha noo dhiifama. Maatiyosiitu ergamaa tokko jee dhiifama na guddaa. Maarqosilleen ergamaa tokko jee jechuudha. Luqaasiitu ergamaa lama jee. Kunilleen dogongora guddaadha jechuudha. Ergamaa lama argamu ergamaa tokko agarran. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 20 takka irraa ilamaa 28 irratti 20 takka irraa ilamaa wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 10 takka irraa ilamaa 18 tti dhiifama lakkoofsa dogongore gadi jettee awwaalicha keessa Maryam jechuudha. Maryam gadi jettee awwaalicha keessa ilaalte Maryam jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo lama uffata adii uffatanii iddoo Yesuus kaa'ame ture. Inni tokko mataa duraan inni kaan immoo miila jalaan utuu taa'u agarte jechuudha. Kunilleen Yohaannisilleen ergamaa lama ja'a, Luqaas ergamaa lama ja'a, Maarqosii fi Maatiyos ammoo ergamaa tokko ja'a. Kamtu hayyeegamee